Ijoollee seenaan akka ragaa bahutti walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa ardiin Afrikaa guutummaatti tasgabbii hin qabdu turte. Sababni isaatis ardii Afrikaa guutummaatti koloneeffattoota Awurooppaatiin qabatamtee waan turteefi. Ijoollee koloneeffattoonni Awurooppaa saamicha qabeenya uumamaa kanneen akka albuudaa, daldala gabraa fi iddoo oomishaa indaastirii isaaniitiif gabayaa barbaachuuf gara Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaatti duulanii humnoota biyyoota Afrikaa qabachaa turan. Tooftaan isaan lafa Afrikaa qabachuuf itti fayyadamaa turan keessaa inni tokko saboota ollaa waliin jiraatan walirratti duulchisuudhaan wal waraansisanii walitti diinomsuudhaan ture. Kaaba baha Afrikaatti mootiiwwan shanan gibee Oromoo fi kanneen saboota birootis walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa gocha shira koloneeffattoota Awurooppaa kanaaf saaxilamanii turan. Gara kaaba Itoophiyaatti mootota turan jidduutti waldhabbiin akka uumamu gochuudhaafis mooticha Minilik jedhamu sobanii ofitti qabanii qawwee fi waan inni barbaadu kennanii fi warreen kaan cabsee akka of jalatti bulchuuf akka faayidaa isaaniitiif tajaajilu itti fayyadamaa turan. Minilik koloneeffattoota Awurooppaa kanneen yeroo sana gaanfa Afrikaa qabatanii turan kanneen akka Biritishii fi Itaalii Firaans irraa argachaa tureen uummaticha irratti miidhaa geessisuu danda'eera. Gochi koloneeffattoota Awurooppaa kun yeroo sanitti guutuu Afrikaatti raawwatamaa tureera. Saboota ollaa waliin nagaan jiraachaa turan walitti buusisuu fi jidduudha ammoo bu'aa ofii argachuun kaayyoo koloneeffattoota Awurooppaa gaanfa Afrikaa dhuunfataniis turan. Koloneeffattoonni Awurooppaa kunneen Minilik dogongorsanii lafa waadaa galanii fi buufata doonii to'annoo ofii jala galfatanii turan. Fedhiin koloneeffattummaa isaaniitiif olfachaa akka turan seenaan ni dubbata. Mootichi Minilik jedhamu kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee deeggarsaa fi gorsa koloneeffattoota Awurooppaa gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa qabatanii turan irraa argatutti fayyadamuudhaan gara lafa Oromoo humnaan qabachuutti fuulleffate. Waraana yeroo dheeraaf Oromoo waliin gaggeesseen dhumarratti lafa Oromoo hedduus dhuunfatee tureera. Yeroo sanatti uummanni Oromoo Minilik dura dhaabbachuun waraana inni irratti labsee guutumatti ofirraa qolachaa akka turan seenaan ragaa baha. Bakkeewwan Oromoo fi Minilik itti wal waraanan keessaa tokko godina Arsii ture. Uummanni Oromoo Arsiis akkuma dameewwan yookaan qaamolee Oromoo isaan kaanii sirna konfedereeshinii gadaa sikkoo mandoo ijaarrate ofiin of bulchaa turan. Bosonuu maaliif ajjeesu jennaan gogaa fi foon isheetiif jedhama miti ijoollee. Lafa Oromoo sikkoo mandoo kan qabeenya loonii fi midhaanii akkasumas lafa qilleensa mijaawaa fi kan waan hundaaf mijaawaa sana qabachuuf Minilik duula Oromoo irratti banee ofirraa qolachuuf Oromoon cimanii ofirraa sirnicha qolachaa akka turan seenaan ni dubbata. Ta'u malee Oromoon tuffii mootichaaf qabanirraa kan ka'e miidhaa boodarra dhufuuf deemu tilmaamuu dhabuudhaan waliif birmachuu irratti hanqinni waan tureef miidhaa geessee ture mootiin Minilik. Gootowwan ilmaan sikkoo mandoo hedduu Minilik dura dhaabbatanii qawwee inni koloneeffattoota irraa guurateen itti dhukaasaa tureen waraanaa fi eboodhaan ofirraa ittisaa turan keessaa tokko Abdurrahmaan Nageessoo ture. Abdurrahmaan Nageessoo aanaa Diksiis ganda Qadiidaa bara 1843tti dhalate. Maqaan dhaloota isaas Abdurrahmaan Nageessoo jedhama. Abdurrahmaan abbaa isaa Nageessoo Shaatii fi haadha isaa Giilloo jedhamturraa dhalate. Minilik waraana Oromoo irratti gaggeesse kanaan salphaatti Oromoo cabsuu waan dadhabeef dhumarratti gorsa koloneeffattoota Awurooppaatiin gowwoomee gocha gara jabummaa akka isaan ardii Awurooppaa birootti raawwachaa turan Oromoo irrattis raawwatame. Dogongora gowwummaa mootichi Oromoo irratti raawwate kanaanis seenaan guutuu Afrikaa keessatti madaa dhiisee darbi galmeessiseera.
Ijoollee goonni Abdurrahmaan Nageessoo yeroo ijoollummaa isaa akkuma ijoollee kamiyyuu taphachaa fi leenjii yeroo sadarkaa gadaa kuusaa yookaan foollee kennamu akkaataa diina ofirraa itti faccisan barachaa guddate. Akkaataa ittiin eeboo qabatanii fi darbatan, akkaataa ittiin togorrii yookaan habalee qabatan, akkaataa ittiin fardeen leenjisanii fi gulufsiisan, akkaataa ittiin bishaan daakanii fi cehan fi kanaa fi kan kana fakkaatan hiriyoota isaa waliin leenji'aa guddate. Abdurrahmaan Nageessoo yeroo umrii isaa dargaggummaaf gahuttis waraana duula Minilik guutumaan dura dhaabbachuuf leenjii yeroo kuusamaa fudhate kana itti fayyadamee tooftaa loltummaa qabatamaatti itti fayyadamee diina ofirraa ittisuu akka danda'e seenaan ragaa baha. Gootota yeroo sana qabsoo hadhaawaa gaggeessan Minilik ofirraa qolachaa turan keessaa goonni Abdurrahmaan Nageessoo tokko ture. Goonni kun gootota hedduu wajjiin ta'uun falmaa akka turan firoottanii fi jaarsoliin biyyaa ganda qadiidaa irraa odeeffanne ragaa bahu. Maqaan kiyyaa Tassaa Muhammadi. Dhaloonni kiyyaas ganduma uruu qadiidaa kana keessa aanaa Diksiis godina Arsiiti. Qeerroo Nageessoo jechuun Hasan Nageessoti maqaan isaa. Kadhalateen kawaamamuun kawarri itti baase Hasan Nageessoti. Abbaan Hasan Nageessotu yoo waamu akaakayyuun hin mootu Abdurrahmaan Nageessoo jedhee waama. Maqaa lama qaba jechuudha. Jaalatamaadha. Abbaan hin jaalataa. Akaakayyuu guddisee akaakayyuun isaa goota beekamaadha. Zamana durii keessatti kaa agartanii waraanaan beekame akkuma zariitittu. Gootichi kun kan irraa dhalate Qeerroo Nageessoo yoo ta'u haati deette mootuyyuu Diloo jedhamti. Gosti isii mootuu Sabiroodha. Jara kanarraa dhalate gartanii Qeerroo Nageessoo maal bu'aan inni buusee maal faayidaan isaa maalii waan jedhuufi garuu gootichi kun yeroo lamaaf waraana Minilik irratti gartanii mootuyyuu duula jabaa kataasisee kataasise kun immoo addasaa odoo hin taane hiriyyoota isaanii nama Intookimoo jedhamu, nama Duulee Barruu jedhamu, nama Waaqoo Lillaatoo jedhamu, nama Xooree Xoxxobaa jedhamu, nama Awsoo Nasiroo jedhamu. Jarroonni kun hundi isaaniitu gosa adda addaa keessaa ka argamanidha. Akka fakkeenyatti Duulee Barruu Kolooba yoo ta'u, Xooree Xoxxobaa gartanii Saasamanyee yoo ta'u, Namoo Gandoo Heellaa yoo ta'u, Waaqoo Lillaatoo Awlijaana yoo ta'u, kana hundaayyuu wanni walitti fide waraana Minilikiin wal falmatan keessatti warra farda leenjisee fardaan waraanan waa lamaan waraanuudhaan warra beekamedha. Abdurrahmaan boodarras mootichaan qabamee gochi gara jabummaa irratti raawwatamee ture. Abdurrahmaanis wal'aansoo mooticha waliin wal qabaa ture irratti qabamuu isaa fi gocha hamaan irratti raawwatamuu isaa erga hubatee booda akkas jedhee dhaammate. Kana booda maqaa koo Abdurrahmaan jettanii na hin waamina. Qeerroo jedhaa na waama. Maaliif jennaan ani yeroo fuudhaaf kaadhimachuuf qophaa'aa jirutti waraanni uummata koo irratti banamnaan ofirraa qolachuuf yeroo qabsaa'utti gochi hamaan waan irratti raawwatameef qeerroo jedhaa na waama jedheen. Qeerroo na duuba dhufaniif akka seenaa kana barataniif maqaa qeerroo jedhamu haroonaaf qotaa. Maqaa haroo kanaas qeerroo jedhaa waamaa jedhee jedhan. Maqaa koos Abdurrahmaan Nageessoo osoo hin taane maqaa qeerroo Nageessoo jedhaa na waamaa. Maaliif jennaan akka seenaan gootummaa isaa hin dagatamnee fi dargaggoonni duubaa dhufan eenyummaa aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna bulmaata uummata Oromoo qabatee kunuunsii akka guddifatuuf jedhee jedhu namoonni seenaa beekan. Seenaan kiyya naa hafuu qabaa. Sabni kiyya seenaa kiyya kana naa beekuu qabaa. Dhagaa tuulee yoo siidaa wayii ijaaree osoo jigaa, muka yoo dhaabee osoo kufaa, haroo kan banne kana naa qotaa jedhee Arsii Baddaa Lagaa baasee korma qalee haroo kana qochisiisee maqaa Hasanii fi Abdurrahmaan jedhu kana har'arraa akka naan hin waamne kakuu haa ta'u. Qeerroo jedhaadhaa moggaasaa qeerroon addunyaa jiru kana duuban dhufu hunduu qeerrummaa kanarraa haa baratu jedhee qeerroo isa jennuun kana achirraa maqallee nuu baasee harottillee baasee nama akkanatti seenaa akkanaa qabuudha. Ijoollee kanarraa ka'uudhaanis haroon qeerroo lafa seenaa, lafa kabajaa, lafa ulfinaa taatee dhaloonni har'aa ittiin boonaa irraa barachaa fi ittis fayyadamaa jira. Goonni qeerroo Nageessoo nama saba isaa biratti hedduu jaalatamaa fi kabajamaa akka ture seenaa gootummaa Oromoo keessattis gootummaa dhaloonni irraa baratu nama dhiisee darbeedha. Gootichi cunqursaaf jilbiifatee hin beekne kan yeroo hunda mataa isaa ol qabatee bookkisaa jiraate mallattoo gootummaa Oromoo Abdurrahmaan Nageessoo yookaan qeerroo Nageessoo.
Qeerroon Nageessoo yookaan Abdurrahmaan Nageessoo goota gaafa lubbuun jirutti eega du'ee boodas uummata isaatiif bu'aa buusedha. Haroo maqaa isaatiin moggaafame haroo qeerroo kanarraayis uummatichi gama tokkoon seenaa ittiin yaadachaa gama birootiin ammoo bishaan harichaa irraa fayyadamaa jira. Ijoollee sirna gadaa Oromoo keessatti saba ofiitii fi biyya ofii roorroorraa ittisuun dirqama waan ta'eef sadarkaalee sirna gadaa yeroo dargaggummaa keessatti leenjiiwwan adda addaa kanneen akka leenjii loltummaa fudhachuun gaarii akka ta'e seenaa gooticha Qeerroo Nageessoo irraa hubattanii jirtu miti? Baay'ee gaariidha. Kanaafuu isinis barnoota idilee keessan keessatti waa'ee sirna gadaa yeroo barattan sadarkaalee sirnichi qabu hundumaa keessatti waan raawwachuun isinirra jiraatu raawwachuu hin dagatinaa jechaa qophii keenya har'aa kanumaan xumurra. Ani Muniraa Nuguseeti. Torban qophii birootiin walitti deebinaa hangasittuu qophiilee gaammee hafan wajjin barnoota idilee keessan hordofaa irraayis qayyabadhaa isiniin jennaa nagaatti.